Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa guddaa loltoota mootummaa irratti fudhateen loltoota hedduu ajjeesuu hime. Abbaan WBO'n fuula Tiwiitara isaa gubbaatti maxxansa dhiyeenya baaseen haleellaa guddaa loltoota mootummaa irratti gaggeessuu guyyaaf bakka waliin caqaseera. Akka kanaan haleellaa baatii kana jechuun waxabajji 2 bara 2025 Shawaa Lixaa Aanaa Iluu Galaan keessatti fudhatee loltoota diinaa irraan miidhaa guddaa geessuun meeshaa waraanaa hiikkachuu ibseera. Guyyuma walitti heerame jechuun waxabajji 2 bara 2025 Shawaa Bahaa keessatti ajaja aarsadeen durfamuun haleellaa gaggeesseen 21 ajjeesuun kanneen 27 ta'an ammoo madeessuu abbaan WBO'n caqaseera. Borumtaa isaa waxabajji 3 bara 2025 ammoo Qellee Wallaggaa Aanaa Sayyoo keessatti ajajni lixaa loltoota mootummaa 15 ajjeesuun kanneen 22 ta'an madeessuu ibsee jira. Lola kanaan Dambidolloo gadhiisanii akka ba'an taasisuus caqase. Dabalataan waxabajji 3 bara 2025 kaaba Oromiyaa Walloo Aanaa Arxummaa Fursee keessatti loltoota mootummaa 8 ajjeesuun kanneen 16 ta'an madeessuu cuunfaa gabaasaa ba'e kana keessatti heerameera. Waxabajji 5 bara 2025 Arsii Lixaa keessatti abbaan WBO'n ajajni kibba bahaa haleellaa gaggeesseen kanneen 48 ta'an ajjeesuun loltoota 19 madeessuu ibseera. Bakka jedhame kanatti meeshaa waraanaa sirraa hiikkachuu abbaan WBO'n himee jira. Haleellaa itti fufeen jechuun waxabajji 6 bara 2025 godina Matakkal Aanaa Bulan keessatti ajajni lixaa waraana mootummaa guutummaatti bakka haleellaa kana ari'uun kaambii waraanaa dhuunfachuu caqase. Walumaa gala haleellaa tibbana Bishooftuu, Bachoo fi Tolee dabalatee kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti adeemsiseen abbaan WBO'n waraana mootummaa 167 ajjeesuun kanneen 146 ta'an madeessuu ibseera. Haleellaa torban darbee keessa waraana bilisummaa Oromoon gaggeeffame kanaan meeshaan waraanaa hedduun akkasumas mankuusaan waraanaa dhuunfatamuu gabaasa kana keessatti caqafamee jira. Oduu itti aanuun Jeneraal Taaddasaa warra deeda guuggaa sanyii Tigraay keessatti raawwatameef haqni qulqullaa'ee akka kennamuu qabu gaafate. Hoogganaan bulchiinsa yeroo Tigraay daguuggaa sanyii uummata Tigraay irratti raawwatame gadi fageenyaan galmeessuun haqaa fi itti gaafatamummaa akka qabaatu gaafatee jira. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradee gochaa ammeenyaa waraana waggaa 2 Tigraay keessatti raawwatame tattamaan galmeessuun akka hojjetamuu qabu gaafataniiru. Waltajjii gaafa kaleessa waxabajjii 16 bara 2025 Komishiniin qorannoo daguuggaa sanyii Tigraay qopheesse irratti haasawaa taasisaniin ragaaleen haqaa fi itti gaafatamummaan akka hin harkifanne gochuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbatanii jiru. Daguuggaan sanyii uummata Tigraay irratti raawwatame akka hin dagatamnes ta'e akka irra hin deebi'amneef sanadaan galmaa'uu qabaa jedhan Jeneraal Taaddasaan ragaa meeshaa walitti qabuu fi eeguu carraaqqiin guddaan akka godhamu gaafataniiru. Yeroon darbuun ragaa murteessaa yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatame haquuf balaa akka qabu akeekkachiisanii jiru. Komishinichi hojii hojjeteef galateeffatanii fi tattaaffii isaa akka cimsu jajjabeessan yoo ta'u itti gaafatamummaa fi adeemsa deebisanii ijaaruu naannicha keessatti giddu galeessa ta'uu akka qabu irra deebi'anii ibsaniiru. Komishinarri Komishinii qorannoo daguuggaa sanyii Tigraay Yemaanee Zeraay akka gabaasanitti dhiibbaan keessoo fi alaa guddaan uumamus komishinichi waggoota darban keessatti ragaalee qabatamaa walitti qabuu danda'eera. Tigraay keessatti godinaalee hedduu keessatti waltajjiiwwan marii gaggeeffamaa akka turan yoo ta'u lammiileen Tigraay naannicha keessaas ta'ee diyaaspooraa keessa jiran tattaaffii komishinichaa akka deeggaran dhaamaniiru. Daguuggaa sanyii kun akka hin dagatamnes ta'ee akka irra hin deebi'amne mirkaneessuu qabnaa jedhaniiru. Oduu keenya birootiin daandiin qilleensaa Itoophiyaa sababa waraana Israa'elii fi Iraaniin walqabatee balalii Finfinnee fi Teelaaviif gidduutti taasifamuu dhaabe. Daandiin qilleensa Itoophiyaa ibsaa kaleessa waxabajjii 16 bara 2025 baaseen sababa waraana Israa'elii fi Iraaniin walqabatee balalii Finfinnee irraa gara Teelaaviif akkasumas Teelaaviif irraa gara Finfinnee jidduutti taasifamaa turan hundaa kallattii lameenii hanga waxabajjii 22 bara 2025tti akka addaan kute ibse. Itti dabaluun daandiin xiyyaaraa kun rakkoo mudateef kanaaf dhiifama gaafachuun maamiltoonni waajjira tikkeettii daandii xiyyaaraa Itoophiyaa dhiyeenya isaanii jiru akka quunnaman gaafachuun daandiin xiyyaaraa kun yoom balalii akka eegalu odeeffannoo haaraa akka kennu ibseera. Israa'elii fi Iraan guyyoota 4 ol lola keessa akka jiran yoo ta'u hanga ammaatti gama lachuutiin lubbuu fi qabeenyaa irratti miidhaa guddaan qaqqabeera. Gama biraatiin lola Israa'el fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa jiru kana irratti Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp karoora Israa'el dhiyeenya kana hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei ajjeesuuf baafte humna sagaleedhaan kuffisuu qabaniin dhorkuu qondaaltonni Ameerikaa 3 himuu isaanii gabaasuun ni yaadatama.
Itti dabaluudhaan qondaalli tokko akka jedhutti Israa'eloonni carraa Ayatollah Khamenei ajjeesuu kan argatan yoo ta'u, Tiraamp ammoo yaada gaarii akka hin taane ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuutti himaniiru jedhame. Oduu keenya biroo fi wal fakkaatuun waraanni baha giddu galaa akka malee hammaatee itti fufeera. Guyyaa irraa Iraan aleellaa haaraa wayita banteetti ajajaan waraanaa olaanaa ishee humnoota Israa'eliin ajjeefamuu miidiyaaleen gabaasaniiru. Akka gabaasametti taanaan waraanni Israa'el ajajaa olaanaa yeroo waraanaa Iraan haaraa muudame ajjeesteetti. Ajajaa olaanaan Iraan ajjeefame maqaan isaa Ali Shamdani ka jedhamu yoo ta'u, ajajaa gameessa yoo ta'u, erga leellaan Israa'el eegalee ajajaa olaanaa waraanaa Iraan ta'uun tajaajilaa ture. Qondaalli waraanaa Iraan kun hoogganaa isaa duraa ture ka jimaata darbe ajjeefame booda akka waraana hooggananiif muudame. Garuu guyyoota muraasa booda ajjeefamuu danda'e. Shamdaniin giddu galaa karoora waraanaa baasu ka yeroo aleellaan mudataa jirutti gahee olaanaa gumaachutti ajajaa olaanaa ta'uun muudamee ture. Giddugalli kun opereeshinii waloo IRBC fi waraana idilee Iraan kan qindeessudha. Erga namni isa duraa hoogganaa ture Goolaa Maalii Raashid jimaata darbe ajjeefamee muudame. Ajajaan yeroo waraanaa kanatti dirqamni itti kenname kun qondaala olaanaa bulchaa biyyattii waliin hariiroo cimaa qabu ture. Israa'el aleellaa jimaata darbee eegalteen ajajoota waraanaa olaanoo fi saayintistoota Iraan hedduu ajjeesteetti. Amma saangaa'ota mootummaa fi waraana biyyattii irratti xiyyeeffachuun aleellaa itti fufteetti. Gama kaaniin ammoo ganamaarraa sagaleen saayiranii daandiiwwan Israa'el irraa dhaga'amaa akka turan, Iraan akka haaraatti misaa'iliin Israa'elitti akka aleelaa jirtu himameera. Qondaalonni Israa'el akka jedhanitti Iraan misaa'ilota 20 ta'an gara Israa'el dhukaasteetti. Dho'iinsi sagalee guddaa qabu Yerusaalemii fi Teel Aviv keessatti dhaga'amaa tureera. Israa'el qilleensa irratti ofirraa ittisaa akka jirtu yoo ta'u, tajaajilli yeroo hatattamaa iddoowwan Israa'el aleelaman qaqqabeera. Teheraan keessatti ammoo dhukaasni ittisaa guddaan dhaga'amu. Israa'el kaleessa aleellaa TV biyyaalessaa Iraan irratti raawwatteen hojjettoonni 3 ajjeefamuu miidiyaaleen gabaasaniiru. Muummeen ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun sagantaa misaa'ilaa fi niwukilaraa Iraan barbadeessuu himuun ta'us humni isaanii yeroo dabalataa barbaadaa jedhan. Kuta'ee akka BBC'n gabaasetti Tiraamp waa'ee humna qilleensaa Air Force waan gabaastotatti yeroo dubbatutti sagantaan niwukilaraa Iraan isa dhugaa akka dhaabbatu barbaadaa jedhe. Tiraamp dhukaasii akka dhaabbatu nan barbaadaa hin jenne. Iraan sagantaa niwukilaraa ishee guutummaan guutuutti dhiisuu qabdi jedheera. Kana malees Tiraamp Israa'el aleellaa amma Iraan irratti raawwataa jirtu ni qabbaneessitii jedhee yaadu. Guyyoota aanan muraasatti ni bartu. Yeroo ammaa qaamni suuta deemaa jiru hin jiru jedheera. Fedhiin Ameerikaa naannoo sanatti yoo itti bu'ame Iraan ni balleessinas jedhee dhaadatee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo narra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.